Yoyyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jennaa. Guyyaa har'aa Sheek Abbutaa haasawaa bal'aa tokko godhee jira. Haasawaa isaa guyyaa har'aa keessatti yaada babbareedoo uummata keenya fayyadan akkasuma ergaa barbaachisoo ta'anii uummata keenyaaf dabarsee jira. Yaadaa fi ergaa isaa keessaa uummata keenya irra caalatti ni fayyadan kan jennee nutis qabannee isiniif dhiyaannee jira. Osoo gara ergaa fi yaada Sheek Abbutaatti isin hin dabarsin dura dhimma magaalota Oromiyaa jala jiran kan daangaa Oromiyaatti argaman Sumaalee fudhachuutiin wal qabate Diimaa Naga'oo yaada tokko gara fuula Feesbuukii isaatiin barreessanii jiru. Yaadichis waan mootummaan naannolee hojjetan mootummaan federaalaa akka quba hin qabnedha. Akkasuma bakka bu'oonni uummataa fi paartilee bultoonni waan mootummaan hojjetutti harka dhahuu malee waan mootummaan hojjetu akka quba hin qabne ragaa bahe. Diimaa Naga'oo silaa akka yaada isaatitti dhimma magaalaa Mooyyalee irraa mootummaa federaalaa bilisa godhuu barbaade salphina guddaa mootummaan federaalaa Finfinnee dhala naannolee akka bulchaa hin jirre ragaa bahe jechuudha. Mee yaada isaa akka taanutti dhageeffadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa dogongora maqaa na mudateen na of golchaa isin jecha yaada kana kan barreesse Diimaa Naga'oo osoo hin taane Ibsaa Naga'ooti. Yaadichis akkas jedha. Saamichi lafa mootummaa naannoo Somaalee osoo komishiniin marii biyyoolessaa hin gaggeeffamin dura raawwatame itti yaadanii fi itti yaadamee tarkaanfii gama tokkoon raawwatame fakkaata. Osoo nuti qarqara marii biyyoolessaa irra jirru maaliif tarkaanfii akkanaa fudhatan ifa ta'uu baatus lafa yookaan lafa mootummaa naannoo biyyoolessaa biroo naannoo ofiitti dabaluu fedhii qabaachuu labsuun yookaan ibsuun heera mootummaa cabsuu fi marii biyyoolessaa gufachiisuuf itti yaadanii shira xaxuu jedheen amana. Dhimma tokko bifa mariitiin komishinii marii biyyoolessaatii dhiyeessuun waan tokko of labsuun garuu waan biraati. Adeemsa marii fi labsii tokko malee naannoo mootummaa naannoo biroo humnaan seera qabeessa gochuuf yaaluun dogongora guddaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Haala kana keessatti ta'ee tarkaanfii mootummaa naannoo biyyoolessa Sumaalee fudhateef deebii kennuudhaan mootummaa naannoo biyyoolessa Oromiyaa fi mootummaan federaalaa Itoophiyaa osoo hin bubbulin tarkaanfiiwwan heera mootummaa barbaachisu akka fudhatu dhaama jechuudhaan yaada isaa goolabe. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaada Diimaa Naga'oo dhageetanii jirtu. Yaada Diimaa Naga'oo irraa maal hubattu yaada keessan komantiidhaan naa barreessaa isiniin jedha. Gara ergaa fi yaada Sheek Abbutaatti isin dabarsaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jedha. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadichi kilootii isinis hamma xumuraan faana tura. Assalaamu alaikum baga nagaan dhuftan xiqqaa guddaan yooyyaa kan salaamtaan jennees welcome hundi keessanu baga nagaan dhuftaniin isiniin jaa. Isinis hayyoota keenya kana akkana tokkummaa isaaniitii isaa tolfadha uffadha mana keessa kaayyadha biiroo keessa kaadha akka kiyya kanatti bakka hojiitti makiinaa keessaas kaayyadha akka kiyya sanitti. Unity is power. Tokkummaan keenya sigale injifannoo teenyaa jechuudha. So bifa gartee oduutiin isinii qabannee dhufnee jechuudha. Alhamdulillah Rabbil Alamin obboleeyyan kiyya Rabbiin carraa nuu kennee asiin nu gahuu isaatiif alhamdulillah. Duraan dursuudhaan akkuma beekamu iddoo tana wanni isin goosaa jiru wanni nama walitti iyyisiisaa jiru dhimma artistii Khadiir keenya Khadiir Martuuti jechuudha. Ani dheengaddaan isinii gaafa dura Khadiir dubbii tana eegaluun gaafiin Khadiirii qabaa jee gaafii gaafadhee ture jechuudha. Osoon dubbiin asin gahin, osoon dubbiin wal baxaabaxuu tanan gahin, osoon dubbiin gartee walis seenuu tanan gahiniin gaafiin Khadiirii qaba. Nama Jaawar jaalatu si gartee lubburraa si jaalatu jira ka Jaawar deeggaru. Nama Abiyyi deeggaru ka lubburraa si deeggaru jira. Nama Marroo deeggaru ka lubburraa si jaalatu jira. Ati artii keenya moo hawwisoo paartiitii gaafii je'eetiin gaafii dhiyeessee fi haasoyni isaa amma hawwisoo Abiyyi fakkaataa jechuudha. Tana wanni walirraa achi qabnu hin jirtu. Tana wanni walirraa achi qabnu hin jirtu. Jaawarii fi inni dhimma walirraa qabaatan sa'a 24 Jaawar arrabsuu mirga isaati. Nuti immoo ni maraadhee jee waraqaa nu garsiise gurbaan kun. Ati maraataa jecha walloluu maraata moo maraataa santu maraataa atiif gaafadhu jechuudha. Namni tokko eeganii maraadhe jee akka shari'aa musliimatti illee namni maraannaan qalamni isaa caphee beekamu. Qalamni isaa caphee jira jechuudha. Dililleen ittiin katabamtu
waan fedhillee warri jala deemee diggisummoo yoo namni dhageettii qabu dandeettii qabu kasaba kanaaf yaaduu ture waan akkanaa godhu jiraate namni sun abbaa garaati malee abbaa sabaatii miti jechuudha. Kutaa Oromoo tokko jibbitee wanni ati bilisoomsuu dandeessu jirtu jechuudha. Khadiir ammaas yoo badii qabaatees artistii Oromooti. Oromoo keessaa Arsiinis takka. Arsiinii dhufteen wajji hidhuu qabdi malee kophaa teenya nu qofaa hidhata wanni jaamu jirtu gandummaa wanni jaamu jirtu. Wanni torbaan kana isin dalagaa jirtan warri Khadiir arrabsitanilleen warri Khadiir faarsitanilleen guuz Khadiir shayxaantichaati. Abiyyi Ahmad Ali nama jaamu. Baga gammaddan. Baga qabsoo Oromoo rabba'aa taata. Warri faarsitus warri arrabsitu qabsoo Oromoo rabba'aa ta'u jirta. Dhugaan siima. Bu'aan takka ati gartee Khadiir arrabsitee Khadiir gootu hin jiru. Bu'aan takka Khadiir faarsitee Khadiirii gootu hin jiru. Sigale. Waa takka. Arra nuti daangaan keenya sarbamaa jira. Khadiir qabsaawaa Oromootiif hin jaami. Ani Oromoof hin qabsaawee jaami. Hai. Yeroo daangaan Oromoo sarbamu jiru. Yeroo haati Oromoo buqqa'u jirtu. Yeroo haati Oromoo boohaa jirtu. Yeroo intalti Oromoo gudeedamaa jirtu. Yeroo gartee dachii teeysan beenyaa maleen isin buqqisaa minaa maxxaa maal fiddan jee dikteetarri shayxaanni Oromoo irra dhaadataa jirutti Oromoo diiguun Oromoo irra bobbahuun qabsaawaa Oromooti moo sigale ka Oromoo irra qabsaa'u if gaafachuun dirqamaa jechuudha. Namoonni gariin beeki si keessa seenee sirra qabsaawaa fakkaateeti. If eeggachuun barbaachisaa beekama. Yeroon ammaa maal barbaaddi? Jettee if xiinxaluu danda'uu qabda. Yeroon ammaa maalitti hajamti? Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa taate, yoo dhugumaan saba qulqulluu taate, yeroon ammaa yuunititti amanti moo? Yeroon ammaa gartee yuuniti is power kaniin gartee hayyoota keenya kan sigal gootoowwan kana kaayyadhee unity is power jedhu fi kanatti haajamti moo divide addaan hiruu sanitti haajamti atumtiif gaafadhu buleessu sigale amma khaabiitu nama keenya tuqee tujjaara keenya tuqee adeero nama keejaba nin beeyne malee barsila ajjala dhooyfattaa bar yoo inni si gargaarillee ijji hamtuu kanarraan garre jettee dhooyfattaa bar humaatiin beeyne malee amba dhooyfadhuun siin jechuu jira hacaaluu hundee isaa bar ol daddarbanii hacee jecha jaaniiti akka gartee diinnitti fayyadamu godhanii jechuudha. Arra nama kanaas yoo ol daddarbite boru lib godhanii abaluutu jeesi jedhanii Oromoo waliin naquuf godhuu danda'an nama keesseef godhadhu siin jechuu jirra sigal. Nyaadhu warra gowwaa alaa dhagahanii jette Oromoo. Ala yaa Rabbi qabda. Malarree keenyaa miitirkishoon miilliyyoo keenyaa miil yoo namni tokko Rabbi isa kaasee faantaa tokko nama kenne miskiinaa wajji footoo ka'e abbaa miskiinaa haadha miskiinaa jaartii miskiinaa abbaa miskiinaa Rabbuma tokkicha qaba. Digale abbaa miskiinaa Rabbuma tokkicha qaba. Garuu nama jabaa keelaa nama wantiidhaa diinni harayyuu jira si keessa jira si ala jira jabaa kee maal goota yoo si gargaare ni dhooyfatta. Digale ambiti nu dhooyfachaa jirti ni dhooyfatta. Digale yoo dhooyfachuun beeyne dhageettii hoggiinni harkate lip godhaniiti itti fayyadamu. Kanuma inni deeggaruutu abaluutu jeesee jechuudhaaf abaluurra nama kaasuudhaaf lip godhaa jechuudha. Gaafa isaati teeyseeti ayni hacee haa bahu amaarreen haa bahu miitirkishoon haa bahu miiliyyoon haa bahu jetta guyyaa dheeraa. Namni si dhagahu hin jiru jechuudha. Amma hacaaluu haqasaa amata meeqa gaafachuu jira? Namni nu dhagahee jira. Itti fayyadameemi hayyoota hidhaanii deemi filmaata moo'eemi gattaa'eemi qopheeffate ammaasiis
hoggi ati wal diidee maal gootu nama ati jaalattu laaleeti bar jaawar faadhu isisee siin jaa ati ganaasii way jaawar dhiiga oromoo duute jetta asirra baatee sigal yaa obbole mee dammaqa siyaasa garii asirratti haasa'uun hin taatu akkatti mana dhufnee isinitti himnu nama rakkisaa beektaa tanaaf asirratti dubbanna nama hawaasi gargaaruus jabeeffadhu ajjalatti akka namni sirraan garreetti ati gargaar lakkiinni nan gargaarree dhooyifadhu haa urmii sii dheeratu qabeenyi isaa haa wal sii dhalu siigale hayyuu keetiis jabeeffadhu ajjalatti amma ijoollee meeqa ijoollee Harargee taa waa dubbachuu turte paartii keessatti eessi jirti irra ijoolleen sun takka laalanii viidiyoo isaa sheeyxaantichatti erga takkaan ijoollee dalagarraa yaasanii fixanii beera qofa ol dhiisanii mee hoggii abbaan keessaa du'ee beerri bichaa mana hoogganu manni sun akkam tahaa atuuf gaafadhu atuuf gaafadhu saniifuu mee xiqqollee qaanfadha yeroon amma yeroo wal diinuu miti yeroo wal taanee diina keenya diinu mootummaan muddamee jira Khamisa dabre ani isinii maxxanseetiin jira diimaa barruuti jalaa laalees Khamisa dabre Oromoon nakkaatee Amaarri nakka'ee amma sheeyxaantichi waan isa deeggaraa tan arkaan jiru bineensa asirraa wal fixu diiyaaspooraa wal fixu kana inni qubaa urraan qabu nama siyaasa laalee harka akka sabni guddaan isa harkan jira Oromoon inni harkaa baate Amaarri harkaa baate Tigreen harkaa baate saboota xixiqqaa kana gaafii Tigreen isiniin deebiseetiin sigale biyyatan hanga danda'ame wajjin itti fufsiifnaa jeeti waajjira isaa keessa marii goosisee Soomaleen akka waan san gootu namni ajaja dabarse Abiyyi Mustafeen hoggii jaartii isaatii wajji rafuu amma jaartii tiyyaa wajji rafuu jee hayyama gaafata akkuma Shimallis biyya san keessa yoo inni si hayyame malee mana sagaraa dhaquu hin dandeessu aangoo qabaatte hijiba gartee wanti abaluu hoogganaa akkanaa miitirkishoo akkanaa jedhamu waa takka wanni Abiyyi quban qabne haga miciyyoo dirra dhawaa duute sanitti Soomalee Oromoo waliin naquu jenneetti teenya no laal waan dalaynu hunda keessaan dalaynaa jechuudha Soomaleen nama tokkummatti amanuu miti laal yoo gakkeesse malee sin beektu Soomalee hojii guddanne sirri beeknu gaafa gakkeesse si kabachi tanaas keessaanis suutaa haasawan malee asirra baanii akkana goonaa akkana goon hin jaalle ummanni keenyaas rabbii sitti kadhachaa harkaanis itti kabachuu mootummaan ati eedu miitirkishoon ati eedu jiru gaafaan an sitti lallabee inni Boorana bahaa jaaree Gujii fi Boorana waliin naqee Booranaa fi Arsii fi gaafa inni tokkummaa keessan diigu saniin an tokkummaa keessan diigu deema booda tatanarraatu isinit dhufuu ta'a jee isinitti iyyuutu Amashideetii fi inni walii galanii xumuratan itti aanaan isaa Mahammad Faaraati qaallichi Soomalee if jala guureeti Oromoo dhukkee godhu jira deema saboota xixiqqaa kana if jala qabe dhukkee godhuu ni danda'a garuu abadan isumaa dhukkee ta'a malee hin ta'u hin danda'u so hayyoonni keenya gabbu'aati maal hayyoonni jaraatu gabbu'anii waan isaan irraa haasa'anii nuti maaltu gabbuunee keenya irraa haasa'uu nu dhorka saniifuu wanniin isin kadhadhu wanniin isinii waywaa injifannoon ta'e tokkummaa keessa jira arra wanni gartee darsaa dabbuu akka walii garagalchuu jiraniif wanni asiin maraataa si qaceelchanii ichiin Soomalee si qaceelchaniif injifannoo dhiyaate yeroo injifannoo yeroo bariin dhiyaattu dukkanaa fi qorrillee ni cima obsuu si barbaachisa uffata irraan dabalachuu si barbaachisa saniifuu tokkummaa keenya tokkummaa hayyoota keenya jabaachuu tokkummaa hayyoota keenya jabaachuu woboo teenya jabeeffachuu
raayyaa ittisa biyyaa keessa warra jiran jabeeffachuu kaabidireef kaabinee sigale jaallan amman wajji qabsaawaa jiran kayuu hiccitii isaan baasan tana irratti dhaqqabamte sheexaanni kun godhatee nyaata sigale kanneen jabeeffachuu sirriitti sigale warra miidhamni sabaatti dhagayamu har'a waan akkanaa godhuu deemu har'a waan akkanaa godhuu deemu ichi jala taa'anii cafaqamanii osoon hin kabajamne mindaa xiqqaa tokko osoon ilmaan isaanii guddifachuu hin dandeenye warra infoormeeshina achii nutti as ergaa jiru kana viivaa jaan viivaa jaan ililli haraa so laal ilma keetii miti abbaan fedhe yoo biyya bulche mootummaan tokko faayidaa mataa isaa malee faayidaa sabaa irraan kaayyan ummataaf irraa eega amma Tiraampi gartee aangoo isaa tana dheereffachuuf heera Ameerikaa bireedaa kan akkamitti jijjiiruuf kan rakkatu jira ummata Ameerikaa dhaabbatee irraa eegu jira jechuudha Tiraampi biyya birootii dhufeemu Ameerikuma aadaa waan safuu gargaarsa Ameerikaan dur miskiinaa kennitu hunda muree maal godhee maqaa Ameerikaa gabbuusee aanguma isaa tana dheereffachuuf sigale dheereffachuuf rakkatu jira jechuudha namni aangorra jiru aangoo isaa malee keessattuu qaallichi kun bineensa sabboonummaan qabu namummaan qabu amantiin qabu bar namni tokko yoo sabboonummaan qabaanne amantii qaba rabbi sodaata addunyaa tana bururraa hin galan mallasfaanis ilma kutani jajjaboon narra dhiiraa meeqaa kutee je'eeti rabbillee sodaata kun rabbii sodaatus hin qabu maaliif miskiina qoofe amma namitti ingiliz masaraa jaarchifachuu jira boru jimmatti erguu deema sigala karaa isiin hangas irra deemtu san miliyoona 50 na isiisuu ture ispaaltii ummanni jimma ammoo beelaawaan afaan kaayyatu dhabee dhuma jiraa jechuudha farsee bulaa jimmaa kana fideeti akka waan jimma isa deeggartuu fakkeessuuf dulloota kana feesbuuka diidanfaa banachiise achirraa bichuu jechaa oolti saniifuu ummanni keenya warroottan haqaaquu qabtan ka jimmalleen gabbaatanii waan kana gartee bineensi kun numa keessa dhalate malee nuu mitii jechuun yeroon isaa ammaa jechuudha yeroon isaa ammaa jechuudha saniifuu obboleeyyan kiyya yeroo ammatti nama tokkummaa kee diigu qabsaawaa keetii miti dhugaan siima yoo nama qawwee hidhatee dur loluu ture ta'ellee wallaahi akka qabsoon tun hin milkooyneef loluu ture durattumaa hay bomma bar faaktii lafatee isuu bar umaatii oromoon dhumu jirtu bar ijaan laaltee arku jirta bar buqqaatii oromoon buqqoo jirtu ijaan laaltee arku jirta bar yeroo ammatti kamitti hawaasa adda diida yoo qabsaawaa oromoo taate hay qabsaawaa meeqaa ciniinnatee usee taa'u jira gargaarsa tokko dhabee qabsaawaa ilmaan qabsaawotaa meeqaa biyya rakkachuu jira jiruu biyya baqan rakkachuu jira olbaanii ana ilmaan abaluuti oromoon naa'uun gargaarre yani oromoo walirra bubbaasanii ni beekani maaliif faayidaa qabsorraa gartee sa'oo qabanii first over yoo ati qabsaawaa taate hojii keessii malee ati ifuun himtu saniifuu obboleeyyan kiyya ammatti wanni nu barbaachisu tokkummaadha malee wal diiguu wal maarra ta'uu wal miixirqishoo ta'uu miti yeroo hayyoota keenya kana rabbi waliif fidetti laal ummanni oromoo kun ummata gaarii hayyoonni keenya illee understand godhu qaba ummata bar khoottaa wal nuutaati yoo nu bilisoomsuu baattan illee nu gobroonfadhaa waluma nuutaa ummata jee bar hayyama isinii kenne bar addunyaarra hin jiru ummanni kanaati ummanni akka ummata oromoo gaarii hin jiru bar mee waluma nuutaa nu isinii dhumee aangoo isin qabsiisaa ummanni juun jira hin jiru ummata gaarii kana baadhattanii wanni isin sodaattan wanni isin if duuba deebitan hin jirtu jechuudha fuulduratti tarkaanfachuu yeroon isaa ammaa jechuudha egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa yaada sheeka abbuttaarraa waa hedduu akka hubatan waa hedduu akka baratan abdii qabna yaadichi kana qofaa miti kan uummata keenya ni fayyadan jennee keessaa murlee isiniif dhiyeessine yaada guutuu isaa gara fuula feesbuukii sheeka abbuttaatiin deemtanii dhageeffachuu ni dandeessu nuti hangana yoo jenne ni gahaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsaa keenya odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemutti nagaan turaa isin jenna waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.